Ganama barraaqaan ka'ee faarsinaan jedha waa'ee kee waan biraa yaaduu lakkisee waan okkeenaa seesiise jalqabii gaafiin kiyyaasuma miisaan oduu kiyyaasuma dheebuun kiisiyoon qofaa gaafu summalee gaafii qabu jalqabii gaafiin kiyyaasuma miisaan oduu kiyyaasuma dheebuun kiisiyoon qofaa gaafu summalee gaafii qabu gaafii biraa siin gaafadhu gaafii biraa gaafii kiyyaa kaafuuraati somtina wayyaa gaafii biraa siin gaafadhu gaafii biraa gaafii kiyyaa kaafuuraati. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaadhaa seenaa dhugaa bayaa nama tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Namni kun jiraata ardii Awurooppaa biyya Ingiliz yookaan biyya Biritaaniyaati. Mata dureen isaa akkas jedha. Humna gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya kiyya keessatti jedha. Humna gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya kiyya keessatti. Waggoota baay'een duratti sagantaa tokko irratti gooftaan Yesuus akka balbala onneetii irra dhaabatee dhodhoo'isa yookaan rukutisa jiru natti dhaga'ame. Anilleen akkas jedheen cubbuu tiyya dhiqxee na qulqulleessitee jireenya bara baraa kan naaf kennuu dandeettu si qofa. Kanaaf gara onneetii yaa seeni keessa kiyyallee jiraadhu jedheen. Kiristoos gara onnee namaa yoo seenu kutaa baay'ee dhagga. Badhinna yookaan saaloonii, addee bulii, kutaa ciisichaa, addee itti kitaabota dubbisiisaa, addee hojii yookaan bakka itti qopheeffatan, addee dhossa'a yookaan secret place afaan Ingiliziitiin jedhamu. Kiristoos gara onnee namaa seenee waan hundaa haaromsuu barbaada. Jijjiirama addaa, guddina addaa, eebba addaa namaaf kennuu barbaada. Yaada isaa kanallee an guddoo jaaladhe. Yeroo hundaa wal dhagguu jalqabne. Kitaaba qulqulluu yookaan jecha waaqaallee waliin dubbisuu jalqabne. Jireenyi kiyya kallattii kamiin akka jijjiiramuu qabu natti mul'isuu jalqabe. Amma jaalala guddaa inni naaf qabu hubachuu jalqabe. Duraan yeroo qoonqoosaa, jechasaa, kitaaba qulqulluu dubbisu hin qabu ture. Hojii kiyya qofatti dhimmamaa ture. Amma garuu onnee tiyya banee fi guyyaa isa seensisee keessa kiyya jiraadhu ati callaan nabiti jedharraa jalqabee jireenyi kiyya qoonqoosaa dubbisisaa, jireenyi kadhannaa kiyya bifa nama dinquun guddoo nama ajaa'ibsiisuun jijjiiramuu jalqabe. Gooftaan jireenya kiyya haaromsuu ittuma fufe. Akkasnaan jedhe onnee teetu keessatti addee muraasa callaa, kutaa muraasa callaa keessa jiraachuun kiyya hin ga'u. Onnee teeti guutummaatti ifaaf gammada fiduu barbaada. Anillee deebisee tunguddoo waan baasaati, tunguddoo waan dansaa gammadaan fudhadha jedheen. Gooftaallee seequu dansaan gara addee bulii teetii deemuu hin dandeenyaa naan jedhe. Anilleen hin dandeenna tole haa deemnu jedheen. Yoo achi geennu yoo gara kutaa seennu akkasnaan jedhe. Yaadi keeti maal akka ta'e hin beeka. Fedhii fooniis rakkisullee ani hin beeka. Fuudhaaf heerumaan dura walqunnamtii foonii adoon tolchiin turuun akka danda'amu yoo hin shakkita naan jedhe. Suuraa yookaan footoo namoota adda addaa kan qullaa ka'an kan an maxxanfadhe dhaggee hin gadde hunda isaanii buqqisee cicciree gate. Ittuma fufee akkana naan jedhe. Humna kiyyaan namni kamiyyuu qulqullummaan jiraachuu hin danda'a. Humna kiyyaan cubbuu sagaagalaa kamirraayyuu fagaatee if eegatee qulqullummaan guyyaa gaa'ila isaatiif ga'uu hin danda'a. Humna kiyyaan gaa'ilaan duuballee qulqullummaan haadha manaa isaatiif haati manaallee abbaa manaa isiitiif addatamtee waliif addatamanii jiraachuu hin danda'an naan jedhe. Hubadhu yoo kolbaan tiyya cubbuun kufte dhiifama isaaniif hin tolcha naan jedhe. Teetu malee jedhetti dabalee kufaatiin kamiyyuu cubbuun hojjetan kamiyyuu jireenya isaaniitiif ammallee kan ijoollee isaaniitiif gadda guddaa itti fida. Kanaafuu akka cubburraa fagaattu si gorsa naan jedhe. Itti dabalees akkas naan jedhe. Yoo qormaata keessa seentullee karaa ati itti keessaa baatu siif qopheessisaaf waadaa siif seena. An jireenya kiyya keessatti Kiristoos waan hundaaf amanamaa ta'uusaa dhaggeera nuun jedha obboleessi keenya. Yeroo qormaatamullee jedha balbala yookaan karaa qormaata keessaa itti bahunaaf qopheessisan waadaa naaf galee muumesseera. Ammallee immoo muumessisa jira. Anillee jedha humna inni naaf kenne ifii kiyya qulqullummaan eegatiisaan jireenya injifachaa jiraachuu danda'eera. Qorontos 1
boqonnaa isaa 10 lakkoofsa 13 dubbifadha. Kolbaatiyya humna isaatiin ala kennaa badhaadhaa hafuura qulqullootiin ala namni if eegatee qulqullummaan jiraachuu hin danda'u. Jireenya kiristaanummaa jechuun jireenya gooftaa Yesuus fakkaatu jiraatu jechuudha. Fedhiin abboo kennaallee akka ilmi isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fakkaannee jiraannuuf. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti dubbifadha. Isa fakkaannee kan jiraatu dandeenyu immoo humnaa fi dandeettii kennaan adoon ta'in hafuura qulqulluu isaatiin qofa. Zakkaariyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkasuma dubbifadha. Achirratti yaada isaa argachuu hin dandeettan. Itti aanee gooftaan akkas naan jedhee jedha obboleessi kun. Gara kutaa dubbisaa keetti seenuu hin danda'a naan jedhe. Anillee gammadaan jedheen. Achiin gooftaan waan an dubbisu kitaabota, matseetota, footoo adda addaa hundaa viidiyoo kompiitaraa fi moobaayila kiyya keessa jiru ilaaluu jalqabe. Ani immoo yoosuu guddoo fokkifadhe jedha. Gooftaallee akkas naan jedhe. Amma waliin waan dansaa ta'e filla, waan gaarii ta'e filla. Kan dansaan ta'in, waan gaariin ta'in immoo hin balleessina naan jedhe. Akkasuma waliin tolchine. Kitaabota hafuuraa baay'ee kutaa kiyya keessatti dhagge. Garuu akka hojiirra hin oolle, akka awwaarri buquuqis irra ta'es dhagge. Akkas naan jedhe. Kitaabota hafuuraa baay'ee qabda. Hojii mootummaa kiyyaatiif maan hojisa jirta naan jedhe. Anillee wangeela labsuu barsiisuu fedha. Garuu humna dhabe, kakka'umsa dhabe, beekumsa dhabe. Beekumsa hin qabu jedhee sodaadhee dadhabee dhaabachiiseera jedhe. Innillee akkas naan jedhe. Ana waliin hojjetuun barbaaddaa? Anillee gammada guddaan jedheen. Guyyaa sanarraa jalqabnee waliin wangeela labsuu, waliin wangeela barsiisuu jalqabne. Dadhabbinnii fi sodaan durii an qabu duudiin narraa bade. Isa waliin hojiis akkam nama gammachiisa, akkam namatti tola. Amma baay'ee gammadaa hojii wangeelaa hojjedha. Yoo karaa deemu hunda nama dhaggeetti waan isaa dubbate sarraa harkifadhee dadhee hin beeku. Yoo konkolaataan lafa bayyaa deemullee waaqa kiyya nama wangeelli keeti barbaachisuuf bira na teessisi jedhee kadhadhee akkuma kadhadhe san nama wangeelli barbaachisuuf bira ta'ee wangeelatti himee bu'a. Kanaan duuba an dandeettii hin qabu, beekumsa hin qabu, kakka'umsa hin qabu jedhee hojii isarratti hin harkifadhu. Inni gooftaan kiyya humna fi guddoon ana nama dadhabaa kanaan waan guddoo hojjetuun dhaggeera waan ta'eef. Humna kan naaf kennu Kiristoosiin waan hundaa hin danda'a. Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 13. Amma nama dhaggu hundatti hiriyoota tiyya hundaa walilleen waan Kiristoosii malee waan biraa haaso'isaaf yeroo hin qabu. Hiriyoota tiyya waliin yeroo waaqonfacha faaruu, yeroo qo'annaa kitaaba qulqulluu, yeroo kadhannaa, yeroo marii qabna. Hospitaalotarra deemaa, manneen sirreessaa yookaan manneen hidhaarra deemaa, manneen barumsaa keessatti, waajjiraalee mootummaa keessatti, addee argamu hundatti, addee namni wal tadacha'u hundatti nama tokkorraa jalqabnee wangeela labsuu itti fufne. Addee wangeelli hin dhaqqabinillee deemnee waldaa kiristaanaa dhaabuu itti fufne. Kun immoo eebbaaf gammada hammana hin jedhamne nuuf kenne. Gaafa tokko gooftaa waliin aduu gara kutaa kiyyaa seennu, kutaa kiyya dhossaa keessatti foolee hantu fuunfanne, foolee hantu ture. Gooftaallee akkas naan jedhe. Fooleen tun kutaa cufame kaate anatti hin kennine keessaa baati naan jedhe. Naaf eeyyami seenee qulqulleessa naan jedhe. Anillee akkas jedheen. Gooftaa kiyyaa haga ammaa si dhoffadhee ture. Nama baay'ee irratti mufadhee quuqaa qabadhee hantuu isaan irratti yaadadheera. Kan ammoo akka namuu irratti hin beekne hin fedha ture, hin dhoffadha ture. Adda garuu ati dhufnaan wanni marti ifatti mul'ate. Gooftaa kiyyaa wanni jireenya kiyya ajjeese waan kana ofirraa fageessuu fedha ta'etu malee tana tolchisaaf humna dhabe. Innillee deebisee akkas naan jedhe. Akka ati humna dhabde hin beeka. Akka kutaa kana qulqulleessu naaf eeyyami naan jedhe. Anillee sossodaataa siif eeyyameera jedheen. Kutaa sanillee banee waan ajaa'u san baasee qolaansee gate. Kutaa san duudii dhiqee qulqulleesse. Wanni ajaa'aasullee yennaa sanirraa jalqabdee hin badde. Warra yakkeef na yakkane hundaaf dhiifama tolcheef. Jireenyi kiyyallee kaqaraa caalaa gammada guddaan guutame. Wanni inni jireenya kiyya irratti hojii hundinuu guddoo na dinqisiise. Yaadi tokko gara keessa kiyyaa dhufe. Akkas jedheen. Gooftaa kiyya akkuma ati kutaa kiyya ajaa'isan dhiqxeenaaf qulqulleessite san qaama kiyya hundumaa naa qulqulleessi na biti jedheen. Innillee deebisee wanni an duruu siif tolchuu barbaadu isa kana. Teetu malee
jireenya keetii keessatti keessummaa ta'ee si bituu hin danda'u naan jedhe. Yoosuu fuula isaa dura jilbiifadhee gooftaa kiyya ati keessa kiyya keessatti keessummaa turte. Abbaan bitee bulchu ana ture. Har'arraa jalqabee ammarraa jalqabee garuu an tajaajilaa keeti ta'a. Ati immoo jireenya kiyya guutuuf gooftaa naaf ta'e jedheen. Yoosuu waraqaa fudhadhee akkas jedhee itti deebisee barreesse. Qaama kiyya hundarratti onnee kiyya guutuutti Yesuus gooftaa kiyya. Ani immoo tajaajilaa isaati. Waraqaa akkas jedhu barreessee yoo itti kennu keessi kiyya gammadaan guutame. Guyyaa sanarraa jalqabee jireenya kiyya guutuu bituu jalqabe. Yeroo kiyya, qabeenya kiyya, waan kiyya maraa. Gaaf tokko immoo inni manaa ba'ee karaa ifirra deemuun dhaggee rifadhe. Gooftaa kiyya jireenya kiyya guutuu siif kenne. Wanni ati na dhiistee deemtuuf maan jedheen? Gara duubaa deebi'ee na lalaa akkas naan jedhe. Ani si dhiisee deemisatti hin jiru. Si qajeelchisa jira. Ka'ii deemnaa. Kottu na hordofadhu naan jedhe. Anillee baaseffadhee eessa deemna jedhee gaafadhe. Innillee deebisee akkas naan jedhe. Gara addunyaa hundumaa, gara kolbaa hundumaa naan jedhe. Ittuma fufee naannoo keetitti hojiin wangeelaa ati hojjette dansaa. Amma garuu gara kolbaa biraa, kolbaa addaa, lafa adda addaa, biyya adda addaa, lafa bayyaa duudii, lafa rakkisaa ati jettee sodaatu hundaa akka ati na waliin deemtu fedha. Humni duudiin tiyya. Ani si waliin jira. Wanni humna kiyyaa ol ta'u takkaallee hin jiru. Kanaafuu ka'ii deemna naan jedhe. Ani kana dhaga'ee isa laalaa adduma dhaabadhetti hafe. Gara mana kiyyaa laale. Gara qabeenya kiyyaa laale. Laanumaan akkas jedhee ifi gaafadhe. Kana hundumaa dhiisuu hin danda'a. Daqiiqaa muraasaaf itti yaadeen duba murteeffadhe. Waan biyya lafaa hundumaarraa fuula kiyya deebifadhee gara isaa fiige. Seequu dansaan harka kiyya naqabee waliin deemuu jalqabne. Bakka tokkorraa gara bakka biraa, kolbaa tokkorraa gara kolbaa biraa, saba tokkorraa gara saba biraa, naannoo tokkorraa gara naannoo biraa, biyya tokkorraa gara biyya biraa, ardii tokkorraa gara ardii biraa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18-20, hojii ergamtootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Kana hundaa kan hojjateef, kan hojjetu jiruuf gooftaa kennaaf kabajiif galanni haa ta'uuti. Akkuma seenaa nama kanaa jijjiire inni seenaa keetii jijjiiruu barbaada. Garuu waan tokko sirraa fedha. Jireenya keetii guutuu irratti akka isa mootumfattu si gaafata. Amma murteeffadhu. Jireenya keetii guutumaa guutuu isa kenni. Isa fiikee irratti mootumsi. Isa callaa dhaga'i, isa callaa waaqomsi, isa callaa hordofadhu, isa callaa tajaajili. Gammada hagan qabne lafa tanarralleetti, jireenya bara baraa mootummaa isaalleetti isa waliin baraaf haga bara baraa qoodadhu. Ulfinniif kabaji holicha waaqaa qalameef gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ameen. Namana ergaa tana kunoo dhageetteerta. Hin dhageenyee quban qabu jettee mormatu hin dandeettu. Karaa hamaa, karaa jallii, karaa sobaa, karaa sagaagalaa, karaa dhugaatii machii, karaa suusii adda addaa, karaa hannaa, karaa ifi tultummaa jirturraa deebi. Yoo jireenya deellaqaa jiraataa jiraatte yookaan jireenya lamaan kan hafuuraatiif kan fedha foon keetii kan wal make jiraataa yoo jiraatte ammallee immoo yoo gooftaatti amantee sababa adda addaatiin seexanni si sobee duuba deebitee yoo jiraatte dafii carraa amma qabdu kanatti fayyadami. Jireenyi lafa kanaa keeti gabaabaadha. Jireenyi bara baraa immoo si eegata. Jireenya bara baraa san immoo isa dabarsuu barbaadda. Gooftaa waliin samayitti jireenya bara baraa jireenya eebbaamoo bakka seexanaaf qophaa'etti si ooliif gaannimitti bara baraan. Kana lamaan keessaa carraan biraa hin jiru. Carraa lamaan kana keessaa tokkocha deemuun keetti immoo dirqama. Kanaafuu gara gooftaa deebi'uun immoo sirra jira. Jireenya deellaqaa yookaan bu'aa'aa hin jiraatin. Isa kanaaf qoonqoon waaqaa mul'ata yookaan hojii Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti ani hojii keetiin beeka. Hojii keetii keessatti ati o'aa yookaan qabbanawaa miti. Ati o'aa yookaan qabbanawaa teetee jiraatte hin wayya ture. Ati garuu deellaqaa yookaan bu'aa'aa waan teeteef afaan kiyya keessaa si tufaaraa jedha. Kanaafuu namni jireenya wal makaa jiraataa jirtu dafii karaa keetii hamaa sanirraa deebi'i. Carraa deebii isaa amma siif kenname kanatti fayyadami. Hin gowwoomin. An jireenya akkasii jiraataa ture. Garuu gooftaaf galanniif ulfinni haa ta'uutii carraa naaf kennameen araara galee deebi'eera. Akka qoonqoo dubbii isaatti jiraatisa jira. Mootummaan jireenya bara baraallee akkana eegatu in beeka. An jireenya kiyya hafe hundumaa ulfinna isaatiif jiraatisaaf murteeffadheera. Ati hoo hin gowwoomin. Carraa amma qabdu kanatti fayyadami.
onneeteeti fuula waaqaa duratti cabsii araara gooftaa gaafadhu. Cubbuu hujatte taagammaa araaran galin jirtu hundaa araara gali. Nama yakkiterraa dhiifama gaafadhu. Warra si yakkaniif immoo isaan hin eeginii atu dhiisiif. Yoo namaaf hin dhiisin atillee dhiifamsa hin dhaggattu. Kanaaf kadhaa abboo kan gooftaan nu barsiise keessatti akkuma nuutillee warra nu yakkaneef dhiisnu atillee yakka keenya nuuf dhiisi wanni jennee kadhannuuf. Jalqaba nutti warra nu yakkaneef dhiisa, achiin immoo Waaqayyo yakka keenya nuuf dhiisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1-5. Namni Yesuusii kana hin beekne isatti dhugeeffatin jirtu immoo ergaa fayyinnaa oduu jireenyaa kunu amma dhageetteerta. Gaafa murte'ee lakki nuti womaa quban qabnu, lakki awwamaa hin dhageenye jedhuu hin dandeettu. Gara gooftaa amma jaalalaan si waamu kanaa koyi. Ati gooftaaf fayyisaa anaaf itee jedhiin. Carraa amma siif kenname kana hin balleessin obboleessa obboleetti abbaa haadha. Si'oolii afaan banee si eegatu jalaa miliqe. Namni maannaan jedha warri kiyya, maatiin kiyya, firri kiyya, aanteen kiyya, ijoolleen tiyya maannaan jedhan hin jedhin. Ifii keetii fayyiitii isaanilleef dhugaa wangeelaa itti himiitii sababa fayyinnaa iteef. Dukkana keessa gara ifaa koottu isaanillee immoo dukkana keessa gara ifaatti fide. Abaarsa jalaa gara eebbaa koottu isaanillee immoo abaarsa jalaa gara eebbaatti isaan fide. Yoo gara gooftaa jaalalaan si waamu kanaa dhufisaaf murteeffatte kadhannaa kana ana waliin duuba kiyya akkas jedha akka kadhattu jaalala gooftaatiin ammas kadhadha. Afaan baasii arraba keetiin akkas jedhi ana faana kadhadhu. Waaqayyo abbaa akka ati na jaalattee ilma keeti Yesuus Kiristoos naaf jettee ergite hin amana. Kanaafis guddaa si galateeffadha. Gooftaa Yesuus akka ati naaf fannifamte, akka dhiiga naaf jigsite, akka naaf duute, duutees du'a mo'attee akka kaate, du'a injifattee akka kaate hin amana. Dhiiga keetiin cubbuu kiyya hundumaa keessaa na qulqulleessi. Hadharraa jalqabii, ammarraa jalqabii ati fayyisaaf gooftaa kiyya naaf ta'e. Maqaa kiyyallee galmee jireenya bara baraatti naaf galmeessi. Jireenya kiyyallee hafuura keeti qulqulluudhaan, ayyaana keeti wayyichaan na sooressi. Mootummaa keeti bara baraatiin na geeyi. Waaqayyo abbaa bara baraa carraa kana hundumaaf murtii du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti waan na fiddeef galatoomi. Bara baraan ulfaadhu, kabajami, olaani. Maqaa Yesuus gooftaatiin aameen. Kadhannaa kana murtii keessaa kan dhugaatiin kan kadhatte baga gammadde. Ati amma gara maatii waaqaatti makamteerta. Sababa fayyuu keetiitiif gammadi guddaan ol samaa'itti ite'eera. Seexana jalaa, du'a jalaa, cubbuu jalaa baateerta. Kanaafuu gara waldaa qulqullootaa wangeela dhugaa barsiisan deemi. Isaanitti makami. Sagalee Waaqayyoo sooradhu, baradhu, ittiin guddadhu. Isaan wajjin Waaqa kana waaqessi. Barakeetti isaan jiraadhu, isaaf jiraadhu. Gooftaan Yesuus Kiristoos barakeetti siif haa eebbisu. Nama eebbaa ita'ii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Shalom. Eenyutu akka keetti na jaallata Yesuusi kiyya. Aga keetti natti hiiqanu abbaa faatitiya. Afaan qofaan na hin jaalattu ati akka biyya. Addee antu tartee rarraate ati marrootiya. Afaan duwwaa na jaalatte ati akka biyya. Addee antu tartee rarraate ati marrootiya. Ani hedadhu si'ii tokkochaa qabeenyi kiyya. Karaa kadhalleessi qofa harkaan cinaatiya. Namarsitullee midhaa bitaanii dinoolentiya. Atu an jirtuu fi womaa nangoone Yesuusi kiyya.
Marsitulle midda bitani dinolentiya Atwan jirtu fi wamana ngone Yesus kiya Si filanontiya Waka kiya si filanontiya Moti kiya si filanontiya Kagafara ko himbayanne cinatiya Si itirkuntiya Abba kiya si itirkuntiya Moti kiya si itirkuntiya Kagafara ko himbayanne cinatiya Kagafara ko himbayanne cinatiya Kagafara ko himbayanne cinatiya Kagafara ko lembayanne cinatiya Tawiyara ko lembayanne cinatiya Kagafara ko Marroo sagalee nutti dubbateetiif maqaan waaqa keenyaa ka eebbifame haa ta'uuti maqaan isaa haa ulfaatuuti sagantaa keenyaa dhaalle kanumaan obbaafannaa kan isa waliin ture han Kiristoos Yesuusin obboleessi keessan wandummaa gany uddeessaati yaada gaaffiif akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa bilbilaa 09 13 71 0868 nu dhaggatuu hin dandeettanii walaloo adda addaa barreeffama adda addaa sagantaa raadiyoo kan irratti dhiyaatuu qaba kan jettan karaa feesbuukiitiin wandummaa gany uddeessaa bidiree jettanii na dhaqqabsiisuu hin dandeettanii sagantaa keenya dhaggeeffachuu itti fufaa nuuf kadhachuu keessan illee itti cimsaa isiniin jenna baay'ee muus hin jaalannaa horaa bulaa. Gargalli kiyyaa fannoorra dhume karaa keetiin ani madaalu jaalala kee kanama waliin fannoorra baatee rakkina kanaa waan argiteeti akka fakkeenyaa keetitti waan dadattee ture yoonaan sodaadhu si waaqa kanaatti dhugeeffadheeti kofiinaan dhiistu akka ijoollee maatii hin kanneeti yoonaan sodaadhu si waaqa kanaatti dhugeeffadheeti kofiinaan dhiistu akka ijoollee maatii